Mani biyyee wal nyaachisan takkatti kun gartee waan fokkaadha irraa akka ibsu sattaniin jira. Dabalataan immoo sagantaan obboleessa keenya abdee kuni sagantaa unlimitedidha itti fufaa. Sagantaa kwaartiitii ergaa qabuu fi barumsa walaloo garaagaraa diraamaalee baacoo of keessaa qabaa yeroo dheeraadhaaf itti fufsiifnu ta'a. Baga nagaan dhuftan dura nama dhufa waan ta'eef baga nagaan dhuftan baga simatamtan isin jenna. Maqaa rabbiitii maqaa ergamaa keenya kabajamaa sallallahu alaihi wasallamiin maqaa galtee ummata hordoftoota abdeeshooyin hundi keessanuu galatoomaa isin jechuun barbaada. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Thank you, Studio Galatomi. Amma abdutti achi dabarraa abduun akkuma beektan yeroo hedduu akkaataa mobaayilaatii fi appilikeeshinaa jigni waan garaa keessaa isin barsiisuun beekama. Barsiisaa guddaadha. Jalqaba irratti sagantaa teenya irratti nuuf argamuu feetu. Diraamaa fi diraayibeetii seen jechuun kama ati ofii keetii qopheeffatte see hedduu sin dinqisiifadhe wallahi galatooma. TikTok kana akkanatti xahaarsuu qabnaa najisaa'ee jira. TikTok kuni hedduu takka najisaa'ee jira. Keessattuu ka afaan Oromoo dubbatu jechuudha. Namoonni gartee akkana dhageettii qaban amma yoo waan akkana kanarratti hojjetan numatu fuula duratti dhiibee beektaa xahaaressuu qaba. Numatu fuula duratti deemee kan duubatti hafillee harkisuu qabnaa jechuudha. Garuu ammoo wanni rakkoo ta'e sooshaal miidiyaa kanarratti hedduun namaa wallaalaa jeetii dhiisa. Waan godhamu kana jechuu kiyya. Garuu ammoo irra guddaa wallaalaa san ta'eeti jira amma. Injifatee jira jechuudha. Garee amma wallaalaa jedhamni hundi bira dabru sun jechuudha. Kanaafuu akkaataan isin amma ittiin eegaltan kuni sagantaa keessan jalqabbii kanarratti hedduu takka na gammachiisee akkaataan isin itti eegaltan haala kanaan qulqulleessuu irratti xiyyeeffachuu qabna hundi kennamu. Atammoo sagantaa kana haala kanaan eegaltee hedduu galatoom. Wallahi hanga dhufellee waa'ee akkanaa kana ni jedheeti hin jiru. Akkanumatti diraamaa oguu jettus waan dhuunfaa isin jala ture beeke guutumatti as jalaan ture. Diraamaa dhuunfaa akkas taphachuu deemtaniin see waan paabilik ta'e waan uummataa irratti akkasitti xiyyeeffachuun keessan waan guddoodha. Kanuma yaadachuun keessaniyyuu namnummaan gartee iskiriptii kana qopheesseyyuu haa galatoomu. Warri diraamaa daleetanillee galatoomaa isin jechuu barbaada. Kanuma yaadna kiyyamma. Thank you Abdul. Hedduu galatoomii. Ulfaadhuu sun jiru fedhaa Hamzaa Haajiitii fi Carraa Hannaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jecha hundi keessanuu ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kaas jala jirtan hundinuu haa amantaatiin, haa Oromootiin, haa biraatis yoo jiraate hundi keessanuu baga dhuftanii isiniin jaa. By the way, waan nuti dhiyoo tana gabbaanee qottoo fudhannee tumaa turre isin irra chaalenjii bareedaan fiddanii dhuftan. Galatoomaadha. Hedduu takkanan dinqisiifadhe yaani haasawaa dhedheereessuu fi maal osoo hin ta'in hedduu yaada bareedaa tokkoon gad dhuftanii wilillee jirma keenya kaafannee lafa darbinee koofiyaallee rabbaafannee jiddumaanuu manni kun guutuun irra koofiyaadhaan tattaa waan ta'een beekanii na ajaa'ibaanuu manni kun guutuun koofiyaan ta'a. Awwadii sigaa waliin fuudhii yaadde aanuma teessu guutumatti irra koofiyaadha manni kun mana koofiyaati yoo jedhan ni danda'ama. Ani kana jaalaa dheeree sun barbaadu qophiin qophii akka ajaa'ibaa bareedaadha. Keessummaallee as jala keessummaa baay'ee waliin qabna waan ta'eef waliin as jala shambaa jechaa bulla hundi keessanuu warri mana maadaam jirtanis warri bakka hunda jirtanii qophii bareedaadha. Qophii har'a qofaa osoo hin ta'in itti ilaal karooraan qophii gad dhufte qophii baatii kanaa waggaa addaan hin cinne galatooma ulfaadhaa isiniin ja'a. Keessummaa teenya wal duraa duubaan yaada gaggabaabsinee yeroo itti fayyadamuu qabna isiniin ja'a. Salaamu alaikum. Walaikum salam Hamza, thank you. Okay. Ibsuun asoo ba'ee jira. Thank you Asu. Ibsuu mee yaada kan keetii fi Asu itti fufi. Asosiis. Mayamtee asu yennaaniin kun gonna akkamitti dinjee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hunda keessatti gana gaan dhufanii barreessuu fedhesanii. Okay, hayya. Muddoo kiyya galatooma ulfaadha muddoo. Akkasii galatooma ulfaadhaadhaa dhufanii kan namni wal arkuun yaamicha walii owwaachuun namni dhufee wal biratti wal arkuun muddoo bareedaadha jalqabaa hunda keessanuu waan dhuftaniif tokkummaan Abdurraa kaasee Hamzaa Bodoo Chiistuu Baadiyyaa Yaasiin akkasuma
muddoo fi asaanti illee hunduu keessanuu warroonni yeroo fudhatanis gubbaa teessanii Iya muddo nenyo. Himif. Muddo jaa. maqaa abdeeti dhiifama naa godhaa manni kun guutuu kun dhibba jaha maqaan isaa maqaa muddoodha anaaf isa malee namni biraa qabee kun jiru naaf isaa walii yaama kun mistira asuma dhiisi baafnee dubbituun gaarii miti nama wadda sokka bulaa sanii haati nama jalaan fudhadhu hedduu galatoomaa isin jaannaa isin kabajnaa hawaasni keenya warra as teessanii laayivii kanatti teessanii yaada abdeen gatiin dhufe kana waan abdeen gara biraa waan tiiktoon instaagiraamii fi feesbuukii yuutuubii irraa fidee gamanatti shootanaa fi waan adda addaa waan duraan dalagaa ture asirrattiin dabarsaa qopheessee haala bareedaadhaan akka hawaasni kun duraan namoonni asirratti wal arrabsuu wal xiqqeessuu akkasuma namni irra baay'een jechuun waan adda addaatiin beektu kanarratti akkuma obboleessi abduun jetti najifamee jira xaaramuudhaaf wantoota akka kana gara shootiin waan adda addaa waan uummata nama bashannansiisu diraamaa waan adda addaa asirratti fidanii namni dandeettii qabuun gisee mul'ise hedduu bareedaadha abdeen dandeettii guddoo qaba gara siinii gara instaagiraamiin beekna gaamtaa kana so har'a dhufee asirratti gara tiiktookii waan kana eegaluu deema jabaadhu sin jannaa si wajjin jirraa muddoo kana caalaa akka dur caalaa kanatu karaa furdaatti akka deemtu abdiin qaba kanuma isin jaa'umtu keessan godhatama isin jaalladha nagaan naa tura bakka malee hin jira saniifiin jarjaree guyyaa gaarii qabda sasana. Thank you. Azumaanu jalqaba irratti osoo wannatti hin dabarre hin dubbadha. Badoon akkanuma naa ta'a because koomentii hedduun arku jira badoon carraasiif hin kannu amma ni teessa callaa barbaadaa fidaadha. Callaa hin galcha koomentii teessan arkuttiin jira hundi keessan arkuttiin jira. Callaa caaltu namoonni itti jirtan callaa nu fidaa birraa faan nu fidaadha. Qoy hin dubbatin badoo. Abdee waan jeefiin qabaa kana bira kunneetuma booda waan ni goona shi. No bikka takkattiin carraa kan nuufi fadee lakki waan biraati miti bikka takkattiin carraa kan nuufi. Kan bareeda walii gallee jirra shi. Carraa kan nuufi fade malee sunii miti san suuta goona. Warri manaa dhageetiin jira yaada keessanii carraan amma Hamzaa Ibraahimii. Okay Hamzaa itti fufi. السلام عليكم جرتو هردفتوتا خنيا في جالة همتوتا لما نروم الدنيا ربي ومتنا قبا جرتن بغيرة تنسرين جيشا بكتاكا نموتا انفلونسروتا ميديا ولي قبدي أتلي وبنا إساني فكاتا أنا مو خيسن جرو بغينا جيا جيرا تيك توك لايفي بودكاست افتين سنجا دوان يوتيوبر دلائي ديرو أفكتي يوتيوبر خيطرة تتبورات ونموتا دلچي فدا خانه ما خوف الكيس وفي خانه ما بولكيس دون موت الدفدة أما مو تيك توك رفضوا خيتي فقال تومي تيك توك أتي ردفت فين تعرمو أكن تعرم ننبر بعدا أنا اللي أرجين تهتلين تيك توك أنت عارفون إني تكابت رفتن تاني اتينا منا خنافو نموتن تيك توك تعرمي جرا تعرمو كباي تاني هذا خن تاني نديجرو ما مرجع فريدة مجا فري سبيتش وان جابوا جرا الدنيا ربي ومتنا قبة سنتين منا يو سنتار تاني اللي أنا نجيسا خنمان سنينجا تكمس سني فندامو أرمو نكين تكم نيم بربادا أكيسان تكم نرتني نجدا فلو درافي اللي خيوخية tokkichi rabbii tokko qofa wanni tokko ta'a rabbi qofa wanni rabbi fakkaata addunyaa uumaa isaa keessa waan hin jirreef jecha oromoon tokko hin taatu yoomiyyuu addunyaan guutuun tokko hin taatu bakka garii lolaa bakka garii badhaadhaa bakka garii dheebuudhaa bakka garii quufaa kuni hojii rabbii guddaati addunyaan guutuun takkallee hin taatu kana amanaan isin jaa kanumaan isin idhaam rabbi qofa tokkichi. Ayyee galatoom ulfaadhu Hamza marata akkanaatis ni qabna irra ilaalina umaa rakkoon qabu nu keessa adda yeroo hundaa'u yeroo mari'annu yeroo wanni takkaa isaa wajjin walii gallee hin beeknu nuti yeroo hunda yaada kopaatiin deema waan kopaatiin deema soo waan takka irra ilaallu mirga isaati galatoomii dhufuu keetii fi ulfaadhuun sin jooraadha. Tole. Angoo yaa ibaadaa irratti godha arboodhaan sujuuta isaa abdee. Maashaallah maashaallah. Studio okay. Keessummoonni as gubbatti argamtan hundi keessanuu kabajaa fi jaalalaan isinii ka'ee hundi keessanuu galatoomaa nagaan. Aboo gisa warri yaada kanneen waan ni jennee namoota baay'ee as dala keessummaan jedhanii yeroo kanneen akka deemu jechuu barbaada. Ayyee badoo taa'ii namoonni kaan yaasiin istiidiyoo hundi keessanuu kabajaan bakka dhuftanitti naaf deebi'aa hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa galatoomaa nagaan jalanaa tura. Okay.